Seenaa gooticha Elemoo Qilxuu bara 1936 hanga 1974tti. Maqaan dhaloota isaa Hasan Ibrahim jedhama. Akka ragaan tokko tokko ibsanitti kan dhalate bara 1936 Oromiyaa bahaa keessatti ture. Maqaa qabsoo Elemoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekama. Hirmaataa warraaqsa sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti. Seenaan ijoollummaan Elemoo Qilxuu baay'een beekamu. Garuu bara 1956 Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirree Dawaa keessatti daldalaa Araba sooressa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Eeden Yaman bara 1956tti deeme. Eeden akkuma gaheen maqaa isaa Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarra dubartii Oromoo achi jiraattu takka fuudhe daldala jalqabe. Daldalli achitti jalqabe kunis baay'ee milkaa'eef. Elemoon waa'ee siyaasaa nama dhimma qabuun turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka sabboontoonni Oromoo itti wal gahan ta'e. Kun immoo konsiila mootummaa Itoophiyaa yaaddessaa deeme. Elemoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiin gargaarta jedhamee shakkame. Bara 1967 namni Hararii mootummaa Itoophiyaaf hojjetu tokko Eeden dhaqe. Elemoo irraa mi'a liqeeffate. Elemoodhaanis yeroo Finfinnee dhufte siin deebisaa jedheen. Akkuma Finfinnee ga'e Elemoon qabamee gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessuun himatame. Mana hidhaa keessattis qorannoo hamaa, reebichaa fi miidhaa sammuu psychological torture guddaatu isarra ga'e. Kun immoo Elemoon irra caalaa akka inni siyaasa keessa seenu godhe. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii erga malaammaltummaan dura taa'aa nageenya security chief namicha tureef qarshii kennanii booda gadi lakkifame. Yeroo Elemoon mana hidhaa keessatti dabarse akkanni sabboonaa kutataa ta'uu isa godhe. Erga mana hidhaatii bahee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968 Elemoon dhoksaan gara Moqaadishoo deeme. Walgahii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo ummata biyya Arabaatti babal'isuu isatti kenname. Gara Eedenittis deebi'ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeessee bulchiinsa magaalaa Eedenis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa inni banuuf heeyyama kennaniif godhe. Gargaarsa mootummaa Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Palestinian Liberation Organization fi adda bilisummaa Eritrean Liberation Front irraa gaafatee gargaarsa mootummaa Iraaqiitiin leenjii waraanaa ji'a 7 erga kennee booda adda riphee lolaa Guerrilla Force hundeesse. Adda kanas hooggansa hiriyaa isaa Abdul Karim Haji Ibrahim irra caalaa maqaa jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun beekama. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaalu mootummaa Somaaliyaatiin rukutamee booji'ame. Gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u Elemoon odoo abdiin kutatiin meeshaa waraanaa gargaarsa adda bilisummaa Eertiraatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaatti galchuu fi kuusuu isaa jalqabe.
1973tti Elemoon walgayii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walgayiin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromootiin Oromoo Liberation Front kan xumurame yoo ta'u, Elemoonis qabsoo waraana akka jalqabuuf dirqamni itti kenname. Walgahii kana booda hiriyaa isaa Hundee Taqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan mana hidhaa keessa ture wajjin wal argan. Elemoon dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraanaa riphee lolaa kana bakka iddoo gubbaa Qoricha jedhamu tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Caamsaa 1974 Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa Qorichaa irratti kaampii dhaabe. Achiis eegdota namicha Mulaatuu Taagany jedhamu abbaa lataa ummata naannoo sanaa baay'ee hacuucaa ture ajjeesuu jalqaban. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee booda Mulaatuu ajjeesan. Ajjechaan Mulaatuu naannoo sana naasise. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa ergee akka balleessan ajajus, garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo lookaal milishaa riphee loltoota Elemoo Qilxuu dhaabuu waan dadhabaniif mootummaa Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shiibashii humna waraana guddaa wajjin gara Galamsootti erge. Humni waraana Elemoo waraana dheeraa waan hin gaggeessineef humni Geetaachoo hedduu isaanii rukute. Dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Cirootti humna waraana bilisummaa Oromoo itti marsanii waraana gaggeeffameen nama baay'ee keessaa ajjeesan. Elemoonis erga harka kennateen booda yeroo loltuun isa qabuuf dhufan dhukaa dhoosee of ajjeese. Gootummaan seenaa galmeessee darbe. Kaayyoo Elemoo dhaloota qubeetu galmaan gaha. Seenaa gabaabaa Elemoo Qilxuu har'aaf isiniif qabannee dhufne asirratti xumurra. Seenaa fi qophiilee gaggaarii adda addaa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa Oromoo.